Ashama kam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App YouTube waan haaraaf waan ajaa'ibaa takka nu qabatee dhufee jira. Wanti haaraa YouTube nu qabatee dhufe kun waan haalaan barbaachisaadha. Kana booda hedduun keessa waan StreamYard waliin cinqamtanii hin qabdanii YouTube irratti live seenuudhaaf go live together waan jedhu waan haaraa tokko fidee itti dabalee jira. Wanni haaraan kun maal akka ta'e sirriitti waliin ilaallaa jechuudha. Akkuma StreamYard irratti linkii nama ergine nama ferree nama wali live seenu YouTube irratti ida'u yeroo tuqannoo eegan go live together waan jedhu tokko fidee jira. Go live kanarra tuquudhaan live akkuma StreamYard sanatti YouTube irratti live nama waliin saahiba waliin linkii erguudhaan seenuu dandeenya jechuudha. Kanaan dura namuma tokko qofatu irra taa'ee dubbata live go live ka jedhu kana fayyadamee jechuudha. Amma garuu go live together wali live seenu waan jedhu waan haaraa fidee itti dabalee jechuudha. Gariyyoo isiniin baane update godhadha. Go live kanarra tugne yeroo gara fuula duraa deemnu eegan fuulli inni jalqaba nuuf fidu haala kanaan nuuf mul'ata jechuudha. Go live together waliin live seenu saahiba wajjin abbaa barbaadanii wajjin get started kun jala isaa jira. Get started tuqadheeti kan nuti gara fuula duraa deemnu. Streaming on YouTube, you just got better. You can now invite people to go live with you. Akka namni si waliin live seenu nama invite gochuu dandeessa yookaan immoo linkii erguu fi dandeessa waliin live irratti dubbachuuf jechuudha. Akkuma StreamYard sagalee mute gochuudha waan barbaanne irratti gochuudhaaf akkuma StreamYard sanatti nu dhufee jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamni isaas baay'ee salphaadha. Cinqii tokko hin qabu. Salphaatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So get started ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa deemnee akkaataa itti fayyadama isaa ilaallaa jechuudha. Yeroo nuti get started tuqannee gara fuula duraa deemnu akkuma live normaalii sana haala kanaan nu fida. Inni jalqabaa eegan mata duree barreeffachuudha. Inni guddaan bakka itti linkii copy goone erginu mata duree live ittiin seenuu barbaanne sana irratti katabannaa jechuudha. Fakkeenyaaf an jalliseetuma barnoota YouTube jedhee irratti haa katabu. Public irra kan jiru yoo barbaadan listed gootu. Fakkeenyaaf yoo interview fan nama waliin gochuu barbaadan public irra kaaftanii listed ka jedhu kanarra tuquudhaan listed irra kaayyattu jechuudha. Yoo garuu ammoo live seenuu barbaadan public irra kaayattanii nama sanaan linkii erguudhaan waliin seentu jechuudha. Eessatti linkii ergina isa jedhus waliin ilaalla. Asitti no ta'uu qaba. Ka gadiillee no don't restrict ta'uu qaba. More option ka jedhu tuquudhaan advanced setting jala yoo monetization ta'e advanced setting tuquudhaan monetization enable gootu jechuudha. Chaatiin banaa ta'uu qaba. Akkasuma doolara irratti bantu jechuudha beeksisa. Sanaan booda duubatti deebi'uudhaan next tuqannee gara fuula duraa deemna. Next tuqannee yeroo gara fuula duraa yookaan immoo step ittaanutti dabarfannu step ittaanu irratti akka nuti thumbnail waan adda addaa filannu carraa nuuf kenna jechuudha. Mallattoon qalamaa gubbaan jira. Mallattoo qalamaa sana tuquudhaan yoo barbaadan suuraa kaataniituma thumbnail godhattu yookaan immoo gaalarii keessan keessa thumbnail yookaan immoo suuraa dura taa'ee miidhagee mul'atu mallattoo qalamaa kana tuqxanii setting edit gochuu dandeessu. Akkasuma retake thumbnail upload thumbnail yoo gaalarii keessaa qabaatan fidu. Linkiin isin nama sanaa ergitan copy invite link ka jedhu kun jira. Copy godhattu jechuudha. Nama live isin wajjin seenuu barbaade linkii kana erga copy godhatanii booda bakka barbaadan irratti yoo WhatsApp dhaan erguu barbaadan email dhaan erguu barbaadan bakka barbaadan irra erga copy godhatanii kaatanii linkicha paste gochuudhaan nama sana linkicha ergitu jechuudha. Gara barbaadanii gara messengerii WhatsApp dhaan bakka feetaniin gara feetaniin linkii kana nama sana ergitu jechuudha. Sanaan booda gara YouTube keessanitti deebitu. Copy invite link send invite linkiin gara emailiitiin erguudhaafi linkii kana nama sanaa erguudhaan namni sun linkii sanarra tuqee dhufe isin waliin live seenaa jechuudha. Next tuqanna erga copy godhannee erginee fi kaane yoo barbaanne copy dhuma gochuudhaan next tuqnee gara fuula duraa tuquudhaan live keenya qopheeffannee nama sanaa linkii sana erginaa jechuudha. Waiting for guest waan jedhu jala sana nuuf ka'a. Kana jechuun nama live si waliin seenu sana eegaa jirra jechuudha. Namni sun yeroo namni sun dhufe seene livein sun eegalaa jechuudha. Try again waan jedhu na dhaabee jira. Maaliif waan namni sun dhufe hin seenneef gastiin sun
saahiba keenya liinkii erginee fi eegaa jirru gubbaatti viidiyoon keenya ni ta'a gara gajjallaatti yeroo inni dhufee seene accept goonaani yeroo inni dhufee seene live sun eegalaa jechuudha awwaala unlisted godheef gidduuruma tuqxanii baatanii liinkii ergituuf jechuudha baay'ee salphaadha steepiin isa nama barbaadan sana waliin live seentanii haala salphaa ta'een akka StreamYard osoo ittiin cinqamin kana indi gootanii irraa baatu jechuudha erga nama sana wajjin salphaatti live seentanii irraa dubbachuu dandeessu jechuudha carraan kun carraa bareedaadha akkasuma namoota StreamYardin isin rakkisuuf baay'ee bareedaadha future baay'ee bareedaadha itti fayyadamaan isiniin jira keessattuu namoonni interview adda addaa gochuu barbaadaniif carraa baay'ee bareedaa isiniif banee dawluma tuquudhaan go live together ka jedhu kana fayyadamtanii salphaatti live saahiboota keessanii waliin YouTube dhuma appii YouTube bilbila keessanii irra jirurraan live seenuu dandeessuun isiniin jedha barnoonni keenyas kana fakkaata akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinuun turtii gaarii nagayaan tura